ani siyaasa miti biyya galee akka kanatti live irra taa'e mucayyoon tokko qaqalli koomentii jalatti jaarmarroon haa dubbiseennan isiin dubbisan jedhe naachiisanii dhugaa dubbatuuf Itoophiyaa keessatti siyaasa miti bar jechuun waa tokko dubbatuun hin danda'amtu bar ani kan hin jiru Oromoo kan hin gaafadhu jaalatti bar jaalatti wal jaallachuun doolaaraan kaffalchiisu bar qarshii 50 sin gaafatu bar obbuli Oromoo kutaa kudha tokko wal jaallachuun jaalalasi kaffalchiisin kaffalchiisu obboleessi obboleetti ko والجالتون جالتي كفلتي كفلتي ماريو والجالتني وتويسي والجالتني وتويسي دكما كباتني بيكان كيسا ماردوا بري وتو رومان كتا كورا توكو تاي والجالتي موتو مانو اسي سوداتي يو بيكان كيسا رو اكدين غتاتي سين جلادوي دافي اوغاي سيني باسا mootummaanu dhugaa goota keessanii sinii baasa maaliif Oromoon kutaa kudha tokko walii galtee waan qabduuf isheen sodaata maaliif Oromoon kutaa kudha tokko yoo narratti duulte jedhee isheen sodaata dafee dhugaa keessan baasa amma mootummaan Oromoon sodaataa hin jiru Oromoo yoo ajjeefamu kuban qabu Oromoo yoo ajjeefamu dhugaa isaan baasu Oromoo yoo ajjeefame maaliif ajjeefame hin jedhu bari hola igdibinda hori goda keessa hori igdibinda yote hola gaafa manatti gashitu hola sana keessa hola tokko gaafa irratti eenyutu gaafatama ishee mana olteetu gaafatama ishee buddeen tolchaa olteetu gaafatama isa gabaaba'ee nagadaa oliitu gaafatama kan itti gaafatame hola sana eessa naqxe hola sana kan fidi jedhu eenyudha ishee horii eegaa olte yookaan si horii eegaa ooletu gaafatamaa jechaadha horii ati eegdu keessaati yoo bade ammallee mootummaan kuni gaafadha maali Oromoo yoo ajjeefame mootummaan dhimma maalirraa qabaree jettu uummanni keenya ka gaddarbii uumame gaafa Oromoon ajjeefame mucaan kun hoteela keessatti kan inni lubbuun isaa dabarte makiinaan dibbisan social media irraa gargar yoo jiraatan makiinaan poolisoota gibbii hoteelaa sana keessa jirti mootummaan qorachuu qaba ture otoo mootummaa gaarii qabaanne otoo mootummaa Oromoof oowuu qabaanne otoo mootummaa Oromoof quuqamu qabaanne maaliif du'e maaliif ajjeefame jedhee nu qorachuu qaba ture mucaan sun kan du'e hoteela keessatti hotel sana duuba kan jiru makiinaa mootummaatti poolisootatu jira kanaaf iyyuu mootummaan Oromoo sodaataa hin jiru maaliif Oromoo waliin galle Oromoon tokko hin taane Oromoo waliin jaallattu Oromoon boolla waliif qotti yoo ani beekamtii qabaadde yoo ani nama guddaa ta'e yoo ani intala guddoo ta'e yoo Oromoon ijji isaanirra jira ta'e intalittiin sun bor hojjettee yookiin iddoo guddaa geessi yookiin Oromoo bilisoomsiti akkamiin ajjeefna jettee Oromoon anaan boolla qotti bar anaan boolla qotti kana ishee afaan Oromoo dubbattu Oromoo waliif boolla qotu malee maaliif mootummaan nu tuffate maaliif mootummaan dhugaa keenya nu baasuu dhabe Oromootu waliin jaallatu Oromootu jaalala waliif hin qabu bay baazalateeti sare siitiin siree isfenji sofa arabaatu sitti toleera kanaaf iyyuu Oromoo kiyya ani mataa kiyya kubaa jirti maaliif guyyaa borii moo waa biraa geenya bara guyyaa borii
وابراجينا أما متعاونة يجخيني الرجرة دراما سانوتي تولا وانيني نوتي وجهت نوتي تولا جنيت بواجر رمتي بري ما كان كرجال دفع بر أتوما نوتي تاني بوني وابرا نورانو فا خنافي خناني والجالة تاج تاجو بري جالتي كفلتي كم أتو جالتي كفلتي كباديتي أتو كارشي والكفشيز نتايتي والجبودة دينا أورمو اسمه دوني دتشي خنارا ولا مبر اسمه الدنيا خنارا ولا مبر أنا مجاكنا خليس نرجبر خليس لايفي زارت هاي لايفي ساورد فانتوري كومنتي مرة سانتوري أكو ما جنتي زني كومنتي نابرز دكان جلتاين الكان كتي مركزي يا باجي سانتوري بريتي كو سانتوري غنا ما كمان كون دوينا جاي بر كانوا الدنيا خنارا ولا مبر خانوما دوني الدنيا تي خنرا دقيقة سكوندي قدوت ولمنو والجبنة كتا والكودا جرا غندا والكودا جرا ودورمو والزالتيتي ودورمون بكا وليك نتيتي ودورمون بيخاشي جبي فتي تايتي ودورمون والله لاشي قدي فتي تايتي ودورمون أنا تسيف جرا نو تسيف جرا جنتي تايتي موتما نسوداتي غافي كينيا نو ديبسي جرا توري غافي خينا متانكو خدويا مانتنا أمني أما نوتي غالي أجيسي ديبلي نوتي كوسا جرو بريفا ما إيرا بيجي شاوري غالي سامونا نرجرا مجوچاتي كوفي جراني نوتي كوسا نيبر مجانو تو هوتيل خيساتي دوي هوتيل خيساتي أجيساني هوتيل خيساري بايسا غدي باساني مجوچاتي كوفي جاني نوتي كوسو جرو بر سيتي كوسو جرو بري بيخا كي أجيساني وتو أرومو ولي غلطي كباتي تاي وتو أرومو كدا تكو تادي ديم تايتي يونا كنا موتو ماتي جيتي لغا كي باسي ساتي جرتا تورتي بر تكوما نبوكي تي بر تكوما أبوكي تو لغا كي أكساجرا لغا مجا كنا أكساجرو سوشال ميديا ردي ماني مجو چاہتے کوفے شاوری گالے کوفے جاری تکو ساجرو بر اگائی سا أكساني خنافيو أرومو يعني نسودات باين سوداتي باين سوداتي خنافيو أدرا خيساني أني أدرا أرومو أدرا كيسا ورين أراميا كيسا جرتنا مالو واي كوميدي خنراو في غدا إسان غرسي ياسا تيسينجيس باجو ميسين وجتن دراما ميسين وجتن وانما أرومو كوكو فشيسو سنة وانما أرومو بوار سنة إسان غرسي ياسا تيسين ججيراني لبو كيسان بلسا جرو لبو كيسان أجيسا جرو أدرا كيساني كان كنا أرومو أورما متي بار أرومو مدو بري ولرتي نياتي ولجيسا جرا أرومو مدو بريتي ولتي بتمي ولجيسا جرا خنافيو أدرا خيساني warroonni ammaan kana ija qabanii oromiyaa keessa jiranii adaraa keessanii namoota isin sooshaal miidiyaa kanarra dinqisiisattanii hojii isaanii boontanii hojii isheetti boontanii hojii isheen hojjettu baacoo isheen hojjettu diraamaa isheen hojjettu nutti tolee jira jettanii aqaati keessaa naqaa iisii jedha إيسي ستافو جدا يو بيكم تورمون بيكم سقابو غدتو إندندس واندف مجانكو نلكي نوتو كوفي غران كاياتي نوتو ناتين كوفي أوتو أكاراي رياساي نفتي أوتو إندمين أوتو لفكايو سانغين أوتو بيكم سيساتي الدنيا ردي مولدين ساتني وجين غليبر بيكم سيساتني وجين سيني خانا فيو أدرا كيسان بيخا كيسان warreen oromiyaa keessa teessanii ammaan kana illee daawwataa jirtanii isa diraamaan isinitti hafu koomedii hojjettanis isinitti hafu wallaalaa ta'a warreen beekumsa keessan ibsachuuf jettanii tattaaffii gochaa jirtanii wallaalaa ta'aati ta'a kanan isiniin jedha malee waan hin jedhuun qabu kanaaf iyyuu ana isiniin jedhee ijji keenya amma karaa tiktokii kana raachuu jechaa jirtu ni agartu kan isaan godhan amma sinjara guddir godhu gaafa Hacaaluun du'e Oromoon quba qaba otoo Hacaaluun hin du'in dura
Ani baay'ee sammuun kiyya na dhukkube dhugaa dubbatuuf amanuun dadhabe waan mucaa kana natti ulfaate baay'een jaalladha baay'een kabaja dhugaa rabbiiti. Kana otoon kaleessa laayivii isaa ragalee ilaaluu baadheera ta'etti desnansa. Isaati laayivii cufatanis laayivii cufadheera fe ganamatti gaafa mana duddu'e maal jechuudha waan akkana maal kijiba moobili dhugaadha amma kana bar suba natti fakkaataa jira bar natti amanuu na ulfaate. Bagana kan ufte dubbadhu. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ameen siif illee akka du'adhu. Dubbadhu yaada yoo qabatte yaadu. Wajjin gashaan jira warreen ergattan. Wanta jira nama wallaalchisaa beektaa asaa kun jala baate. Borii yaada qabdan dubbatadha. Beeti akkami fayyaa keetti jirta nagaa keessanii. Yaani nu qabnu maa inni beektu yaada dhuunfaa nu qabnu jiru garuu waa'ee ilmaan Oromoo kanatti dhabaarru bakka akkamitti nurraa dhaabata kan jiru yaani nu cinqu bakka amma maa inni hojii manaa ta'e kan nu cinqu dhabiisa nagaama sagaleen ko. Nagaama dubbadhu. Kanammoo hojii manaa ta'e jechuudha kan nuti yaaduu qabnu akka Oromootti. Finfinnee kana keessatti hamma yoomi jechuudha hamma yoomi wareegama akkanaa kaffalla wareegama qaqqaalii akkanaa hanga yoomi kaffalla hanga yoomi boonya yaani Finfinnee keessa jiraachuun uummata Oromootii fi ulfaataa dhufaa jira jechuudha kaduriitiin alatti kadurii caala jechuudha dhibbatti Finfinnee keessatti akka horiitti qalamuudhaaf deema jechuudha haala kanaatti fufnaan halkanatu hin taane guyyaa keessa qaxxaamuruudhaaf yeroo itti rakkannu keessatti nutti adeemaa jechuudha. Waan mucaa kana eenyuufu gaafii guddaadha yookaan immoo namni amanillee hin jiru hanga yoonaatti mucaa kana ergii bakka yeroon miidiyaa irra oofamuu jalqabuuti anamma reef ergiin reenfisaa akkaataa gaggeessaa isaa argine amanne mucaan kun illee mucaa wal deemu badaa isaa gadda keessaan baay'eetti nu galche dhugaa dubbachuuf gaddi mucaan kun fidee nutti kenne deemee nu warra hafe miidhe bakka isa duu irra nu warra hafetu miidhame wallaahi waa'ee mucaa kana qorannoon gadi fageenyaa godhamee dhugaansa akka nuuf baafamu ummanni biyya keessa jiru ummanni haala jiru si sagalee ta'e jechuudha akka salphaatti ta'uu hin qabu jechuudha ijoollee ol guddattuu ijoollee taphattee hin quufne ijoollee abdii boruu jechuudha haala kanatti yeroo akkuma salphaatti nuuf kaakutamu akkamitti ol deebinee nu rafuu hin qabnu ture dhugaa dubbachuufan yaanee natti dhaga'amu kana ituufuu maasatti nuriin ol deebinee dhuma taa'uu hin qabnu. Gora kanatti no jechuun wanti kun deddeebi'ee yerootti ijoollee Oromoo qaqqabaa jira waan ta'eef yaannan qabu kanuma warroonni yaada qabdan itti darbitanii yaada keessan ibsachuu dandeessu baay'ee dubbachuu hin dandeenyu waa'ee mucaa kanaa. Dhugaan wannan jedhu wallaalee ani dhugaa mammaatitti nama nu jechuudha waanuma jiru natti fakkaata maaliif viidiyoo isaa faggizee ilaalu baay'ee nama gaddisiisa. Ani kanan jedhu kun yeroo baay'ee jechuudha kan na ajaa'ibu namni keenya gizee tokko du'u dhugaadhaan dhugaan kanan yaadu isa kana gizee namni keenya du'u maaliif itti dabalanii gizee tokko du'u kudhanii maaliif hin deebine jedhaan suma kana dadhabina keenya waan ta'eef dadhabinuma keenya arganiitiyyuudha jechuudha kan ol deemaa keenya nama boru mul'atuudhaaf deemu xiqquma
nama bormuun latti takka kichuutti cabsuu isaanii dadhabumna keenya arganii jechuudha. Namni keenya gantummaadhaan wal qoodee asirratti walii arrabsaa ooluu malee isa kanarratti gattaanii yoo mari'atanii walii galanii jechuudha. Keenya gizeetti akka duutu kudhan hin baasudha bas isa kanaanani kana jedhu kanatu bakka kana na ajaa'ibu jiraan. Kudhaniin baasuu miti mana godhe hasaa keettan galamaa ni beekta. Kudhaniin baasuu tun taane dhugaa saayyuu baruu hin dandeenye. Hanga yoonaatti Oromoo ta'e nama Finfinnee keessatti du'ee gatii gumaa dhiisi mirqaama ajjeese yoo barree qalbiin keenya hin fayyine. Bar nama tokko qaama ajjeese baruu dhumti akka waan dhugaa yookaan akka waan gumaa kaffalteeti. Nuti hanga yoonaatti ijoollee Oromoo taate Finfinnee keessatti duute dhugaasi hin barree qaama ajjeese hin barree maaliif akka duute hin barre jechuudha. Kana malee waa'ee gumaa dhiise silaa waa'ee gumaa Oromoon maqaadhaan bakka Oromoo miliyoona 60 jedhamneeruma lakko akkasumaan hin jiraanna bakka akkasumaan jiraachuu ta'e gochaan hin jirru jechaan qofa taane filaa hajjeesanii dhossaatti ajjeesu isaan immoo maaliif sitti muree nuti hajjeesedhanii sitti himu gaafa jechuudha. Ani kanan jedhu isa kana yoo tokko du'e kan isaanitti sitti dabalamee itti dabalanii jechuudha. Keenya maaliif jalasiisanii akkuma isaan halkan guyyaa nurratti dalagaa bulan kana akkasumatti maaf hin dalanneedha kanan jedhuni bas. Innaa maaliif nama waggaa keenya tokko du'u nama lamaayyuu keessa ajjeefti taanaan gumaa isaanii baafattee bara. Akkuma keenya gubannu kana kan isaanittis tokko keessaa du'e bakka akkuma gubaan ta'u waluma qixa ta'aa deemte jechuudha. Gizee kan keenya du'u walumatti deebinee akkasumas suuraa bichaa baannee suuraa poostii goonee akkasumas suuraa isaanii uffata isaanii suuraa isaaniitiin hojjisiifachuu faayidaa takka hin qabu. Maaltu hojja akkuma isaan hojjechaa jiranitti cicceedanii irratti duutii Oromoo yeroo ammaa kana sadarkuma dhabe bar mucaanii hoteelli mucaan keessatti du'e argame hanga yoonaa hojii isaa itti ufee hojjetaa jira jechuudha. Qorannoon tokko irratti hin geggeeffamne akka mucaan kun itti du'e hoteeluma hin itti du'e sana maaliif eenyuun ni koyi namni beektaa Oromoonis wanta kana hordoffii namni godhu jiru namni haadha durummaadhaan abbummaadhaan of wareegee jechuudha. Wareegama barbaachisu kaffalee waan kana irratti hojjetu hin jiru. Kanaafuu yoo timmoo duuba deebite inni biraa maaltu sagalche maaf irratti si rakkatu bar si kan rakkatu Oromoodhumatu falmata waan kana falmata waan kana falmata waan kana